Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 abbaan akkas jedhee dubbate. Kottaa akka bifa keenyaatti nama in uumnaa jedhe. Kutaa kana irraa akka hubannutti durumaan dursee Yesuus Kiristoos abbaa isaa biraa akka ture nuuf mirkaneessa. Akka bifa isaaniitti erga nama uumanii booddees akkuma Waaqayyo abboometti namni wal horee baay'achuutti ka'e. Waaqayyos namoota uumee lafarratti kaa'ee wal horanii baay'atan. Baay'achuu namaa keessaa garuu namni hojii isaa guyyaa guyyaatti hojjetuun Waaqayyoon gaddisiisuu jalqabe. Waaqayyo namoota uumee lafarra kaa'e kana gidduudhaa nama afaan isaaf ta'u kaafatee saba isaatti dudubbata ture. Adeemsa keessa garuu namni qajeelummaa dhiisee jal'ina hojjechuutti ka'e. Jal'inni namni hojjetu kunis Waaqayyoon teessoo irratti garaa gube. Akkas jedha Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5. Waaqayyo yommus jal'inni nama lafa irratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaade qopheessus jal'aa duwwaa ta'uu isaa in arge. Waaqayyo nama lafa irratti uumuu isaa hin jibbe. Guutummaa garaa isaanis in gadde jedha. Erga sanaa booddees murtoo Waaqayyo dabarse nama isa ani uume lafa irraa nan balleessa jedhee dubbate. Dhaloota jal'aa sana keessaa Waaqayyo nama qajeelaa tokko argate. Yaada garaa isaas isatti dubbatate. Innis Nohi jedhama. Nohi dhaloota sana keessaa nama balleessaa hin qabne ta'ee fuula Waaqayyoo duratti faara tolaadhaan ilaalame. Waaqayyos Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irratti akkas jedhee Nohitti dubbate. Waaqayyo yommus Nohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan wal irratti ka'uu isaaniitiin waan guutteef ani lafa irraa nan balleessa jedhe. Ati muka ta'u irraa markaba tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi. Keessaaf duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi ittiin jedhe. Nohi akkuma Waaqayyo isatti dubbate markaba isaa tolchuu jalqabe. Bara Nohi markaba tolchuudhaaf dadhabu kanatti namoonni yeroo sanaa baay'ee itti qoosu turani. Baay'een isaanii isa Waaqayyo jedhe akka waan hin raawwannetti fudhataniiru. Mana ijaaraa, fuudhaa, heerumaa Nohittis qoosaa turani. Inni Waaqayyo dubbate garuu hin amne. Guyyaa Waaqayyootti burqituuwwan callabboo lafa jalaa ol futta'an. Bokkaanis lafarratti halkan 40 guyyaa 40 yandoo buusee roobe. Yeroo kana Waaqayyo Nohiin firoota isaa wajjin bineensota keessaa akka gosa gosa isaanii wajjin lama lama Nohii wajjin akka afan in godhe. Yeroo kana warri dura Nohitti qoosaa turan nuubanii jechuun itti iyyani. Inni garuu homaa isiniif gochuu hin danda'u. Harka Waaqayyootu cufee ittiin jedhe. Bishaan irra lafaa hundumaanii guute. Markabni Nohi garuu irra galaanaa deemuu jalqabde. Bishaanichi guyyaa 150 lafa irra guute. Waaqayyo uumama funyaaniin hafuura baafatu hundumaa erga fixee booddee bishaanichi akka gadi bu'aa adeemu godhe. Markabni Nohis yeroo jalqabaatiif tulluu Araaraat irratti qubatte. Erga kun hundumtuu ta'ee booddee ammas namni Waaqayyo lafa irratti hambise kun wal horee ni baay'ate. Namni garuu jal'ina hojjechuu irraa duubatti deebi'uu dide. Kunis itti fufee Waaqayyoon gaddisiiseera. Ilmi namaa Waaqayyoon dhaga'uu caalaa fedha ofii isaatii dhaga'uu jalqabe. Namni yoo cubbuu hojjetes ofii isaa gatii baasee dhiiga buuseetu karaa lubaa yookiin
karaa dura adeemaa saba sanaa gara Waaqayyootti dhiyaata ture. Namni cubburraa qullaa'uuf dirqama gatii baasee dhiiga buusee araara argachaa ture bara kakuu moofaa. Gaaf tokko Waaqayyo ilmaan Taaraan Abrahaamiin argatee ilma Taaraan Abrahaamiin argatee adda anaaf ba'i jedheen. Abrahaamis nama Waaqayyoon dhaga'u waan ta'eef Waaqayyoof jecha waan adda ba'uu qaburraa adda ba'e. Abrahaam nama baay'ee Waaqayyoon jaallatudha. Waaqayyo garuu ammas Abrahaamin qoree ilaaluudhaaf ilma inni bara dulluma isaa keessa argate akka ija isaatti kan inni ilaalu qaliitii aarsaa godhii kanaaf dhiyeessittiin jedhe. Dubbii baay'ee ulfaataadha. Abrahaam garuu abboomamaa waan ta'eef isa Waaqayyo jedhee hin dinne. Tole jedhee mucaa isaa jaallatu qalee aarsaa dhiyeessuuf imala jalqabe. Kanas uumama 22 lakkoofsa 1 irraa arganna. Akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyos Yisihaaqiin ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqii tulloota keessaa isa ani sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamu godhii isaanaaf dhiyeessi jedhe. Abrahaamis kana hundumaa raawwachuudhaaf lafa Waaqayyo isa barbaadetti waan barbaachisu hundumaa qabatee argame. Isa mucaa isaa qaluudhaaf jedhu Waaqayyo akkasittiin jedhe. Uumama 22 lakkoofsa 10. Abrahaam kana booddee ilma isaa qaluudhaaf hiixatee haaduu hin fudhate. Battala sanatti garuu ergamaan Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa guddisee Abrahaam jedhe. Innis kunoo asan jira jedhe. Ergamichis mucicha irratti harka kee ol hin fudhatin, waan tokkos hin godhin. Ati ilma kee isa tokkicha isaaf waan hin mararsiifatiniif ati Waaqayyoon akka jaallattu amma beekeeraa jedhe. Abrahaamis ol ilaalee kunoo dugda isaa duubaan korbeessa hoolaa gaanfa isaatiin arangamaa keessatti qabame tokko arge. Achumaan dhaqee korbeessicha fuudhee qooda ilma isaa isa qalee dhiyeesse. Hoolicha bakka Yisihaaqiin bu'ee qalame mucaa qalamuuf sadarkaa dhumaarra ga'e gidduu isaa hambisee ofii koon isaaf siif qalama jedhee bakka of buuse. Hoolichaa yaadannu kutaa kana irraa waan baay'ee baranna. Abrahaam tokkicha qabutuun mararsiifatin Waaqayyoof kennuusaa, Waaqayyo immoo mucaan Abrahaam akka hin duuneef hoolaa erguu isaa. Egaa akkuman jalqabarra ibsuuf yaale cubbuun namootaa lafarra baay'achuu isaa Waaqayyo erga beekee namnis gatii baasee dhiiga buusee fayyuunsaa ulfaataa waan ta'eef Waaqayyo waan tokko yaade. Al tokkotti addunyaa kanaaf bakka bu'ee qalamee cubbuu ilmaan namootaa kan balleessuu danda'u hoolicha araaraa gara biyya lafaatti erguuf dirqame. Hoolichi Yisihaaqiin du'a oolchee fakkeenya Yesuus Kiristoos dhufee ilmaan namootaa bakka bu'u mul'isa. Akkuma Abrahaam jaalala Waaqayyoof jecha mucaa tokkicha qabu utuu hin mararsiifatin kenne, Waaqayyo abbaanis isa durumaa isa bira ture tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguuf hin dirqame. Raajiin Waaqayyo Isaayyaas macaafa isaa keessatti waa'ee hoolichaa akkas jedhee barreessa. Isaayyaas 53 lakkoofsa 1. Innis akkas jedha. Isa nuyi dhageenyee himne eenyutu amane? Irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate? Inni akka biqiltuu mukaatti gooftichi duratti ol hin ba'a. Akka idda mukaa isa lafa gogaa keessaa ba'us hin ta'a. Simboodhaa fi surraa waan hin qabneef nuyi isa ilaaluu
hin jaallanne. Miidhagummaa waan hin qabneefis nu hin mararre. Namoonni isa tuffatanii isa irraa hin goranii. Inni nama dhiphinnii fi muddamni itti baay'atee ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii hin ta'e. Nuyi somaatti iyyuu isa hin lakkoofne. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'e. Muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fide, akka waan inni isa rukutee gadi isa deebiseettis hin lakkoofne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii akka keenyaafis reebamee hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni hin adabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame. Hundumti keenya akka hoolotaa karaa irraa batnee turre. Adduma addaanis karaa irra gorree. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isa irra kaa'e. Isa hin cunqursan, hin dhiphisanis. Ni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geeffamtutti hin oofame. Akkuma hoolaan yommuu rifeensa irraa muran cal jettus inni calluma jedhe malee afaan isaa hin saaqqanne. Cunqursaadhaan itti faradamee hin ajjeefame. Idda dhaloota isaatii eenyutu himaree? Biyya warra jiraataa keessa hin balleeffame. Balleessaa saba kootiitiin hamma du'aatti hin adabame. Inni jal'ina tokko illee hin hojjenne. Gowwoomsaanis afaan isaa keessaa hin baane. Awwaalli isaa warra jal'ootaa gidduutti yaadatamee ture. Inni garuu warra sooressota gidduutti hin awwaalame. Waaqayyo isa ani dhiphise sana caccabsuun jaalala koo hin ta'e. Inni lubbuu isaa aarsaa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee yoo dhiyeesse sanyii isaa arguuf jira. Jabanni isaas dheerataaf jaalalli koos karaa isaa raawwatama. Dhiphina cimaa dhiphatee erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'ee garaa hin ciibsata. Garbichi koo inni qajeelaan beekumsa isaatiin namoota baay'eedhaaf hin farada. Yakka isaaniif hin baata. Inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniif hin kadhate. Lubbuu isaa du'atti dabarsee kenne. Warra balleessaa qabanii wajjin waan lakka'ameef ani qooda isaa warra gurguddootaa wajjin nan godhaaf. Warra jajjaboo wajjinis bojjuu hin hirmaataa jedhe. Dubbii kana Waaqayyotu Isaayyaasitti dubbate. Waa'ee isa dhufuuf jiruu sanas akka armaan oliitti dubbateera. Egaa inni dubbatamee hin hafne. Yeroo Waaqayyootti inni ba'aa ilmaan namootaa qofaa isaa baatu ulfina guddaa abbaa isaa biratti qabu dhiisee gara biyya lafaa ishee dhiphinaan guuttee dhufaa jira. Akkaataan ilmi Waaqayyoo inni abbaa bira ture gara biyya lafaa itti dhufe caafa qulqulluurraa akka armaan gadiitti haa barannu. Innis akkas jedha. Maatiyos boqonnaa 1:18. Alachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoseefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoseefii wajjin utuu wal bira hin ga'in Hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoseef inni ishee kaadhimmates nama biyya qajeelaa, nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee himata duratti ishee yellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoseef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoseef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee Hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta.
ni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaanin fayyisa jedhe. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbi ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'el jedhanii hin moggaasu jedhee. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Yoosef irraa dammaqee akkuma ergamaan Gooftaa isa abboometti kaadhima isaa of biratti hin fudhate. Haa ta'u iyyuu malee inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre. Mucicha immoo Yesuus jedhee moggaase. Bara mootichaa Heroodisitti Yesuus mandara Beetliheem kutaa biyya Yihudaatti yommuu dhalate. Kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakka'an tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihudotaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isaa ba'a biiftuutti arginee isaaf sagaduu dhufneerra'oo jedhanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhaga'ee irraafame. Yerusaalem guutuunis isaa wajjin irraafame. Yommus inni luboota warra angafootaaf barsiisota seeraa saba Yihudotaa keessaa walitti qabee Masiihiin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo mandara Beetliheem kutaa biyya Yihudaa keessatti ni dhalata. Raajichaan caafame. Ati yaa Beetliheem ishee biyya Yihudaa keessaa ati mandaroota gurguddoota Yihudaa hundumaa irra hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko saba koo Israa'eliin kan bulchu hin ba'a kan jedhu jira jedhan. Ergasii Heroodis jarreen ogeessota ofitti waamee yeroo urjii itti mul'ata san irraa hubatee hin bare. Jaraan immoo dhaqaatii waa'ee mucichaa hubadhaa qoraa. Anis dhaqee akkan sagaduufitti akkuma argitaniin immoo anatti himaa jedhe Beetlihemitti isaan erge. Kanaaf jarri waan mootichi jedhe erga dhaga'anii booddee karaa isaanii irra bu'an. Kunoos urjiin isaan ba'a biiftuutti arganii turan amma iddoo mucichi ture sana irraa ga'ee dhaabatutti isaan dura hin adeeme. Jarri urjicha yommuu argan gammachuu sanaan guddaa hin gammadan. Manatti lixaniis mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin argatanii lafatti gadi gombifamanii isaaf sagadan. Qorxii isaanis bananii warqee ixaanaa fi qumbii harka fuudhaa kennaniif. Gara Heroodisittis akka hin deebineef abjuutti waan ajajamaniif karaa biraatiin gara biyya isaanitti deebi'uudhaaf sokkan. Erga jarri biyya isaaniitii sokkanii immoo kunoo ergamaan Gooftaa tokko abjuutti Yoosefitti mul'ate. Ka'ee mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii biyya Gibxiitii baqadhu. Heroodis mucicha ajjeesuudhaaf waan barbaaduuf amma ani sitti himutti achuma turi ittiin jedhe. Yoosef yommus ka'ee mucicha haadha isaa fudhatee halkaniin biyya Gibxiitti sokke. Amma yeroo Heroodis du'ettis achuma ture. Kun waan Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin ani biyya Gibxii ilma koo uumee jedhee dubbatee raawwatamuuf ta'e. Warri ogeessonni sun akka isa gowwoomsan yommuu hubate Heroodis baay'ee aare. Akka yericha isa warra ogeessota sanaa irra gaafatee barettis Beetlihemii fi naannoo ishee hundumaa keessaa ijoollee dhiiraa waggaa 2 guutan yookiis isaa gadi kan ta'an hundumaa akka ajjeesaniif namoota in erge. Kanaanis dubbiin raajichaa Ermiyaasiin dubbatame in raawwatame. Innis sagaleen Raamaatti dhaga'amee sagalee boo'ichaaf hawwaannaa ture. Raahel ijoollee isheetiif boossee isaan waan hin jirreef jajjabaachuu diddee isa jedhudha. Yeroo Heroodis du'etti garuu ergamaan Gooftaa tokko biyya Gibxiitti abjuutti Yoosefitti mul'ate. Warri lubbuu mucichaa barbaadan du'aniiruutii. Ka'ii mucichaa fi haadha isaa fudhadhuutii biyya Israa'eliin dhaqii ittiin jedhe. Kana irratti inni ka'ee mucichaa fi haadha isaa fudhatee gara biyya Israa'eliin dhaqe. Arkeelaawos qooda abbaa isaa Heroodis Yihudaa irratti mo'uu isaa waan dhaga'eef garuu Yoosef achi dhaquu hin sodaate. Abjuudhaanis gorfamee gara kutaa biyya Galiilaatti sokke. Achis dhaqee raajonni waa'ee Yesuusiif inni Naazirichaa hin jedhama jedhanii kan dubbatan akka raawwatamuuf mandara Naazireet jedhamtu tokko keessa jiraate. Yohaannis itti fufee yaada garaa isaanii geddarachuu keessaniif bishaaniin isin nan cuuba. Inni ana booddee dhufu garuu ana irra hin jabaata. Anis kophee miilla isaatii illee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaa fi ibiddaan isin hin cuuba.
oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isaa qulleeffames gombisaa isaa ittiin sassaaba. Habaqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen hin guba jedhe. Yesuus yommus Yohaannis cuuphaan akka isa cuuphuuf Galiilaadhaa Yordaanositti isa bira dhufe. Yohaannis garuu siin cuubamuun anaaf barbaachisa, ati immoo cuubamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee mucaa isaa durumaa abbaa isaa bira ture gara Maariyaam dhufee dhalate Yesuus jedhee moggaafame kana akkasittiin jedhe. Yesuus deebisee Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi jedheen. Kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. Yesuus cuubamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isa irra bu'uu isaa in arge. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos isatti in raawwatama jedhe. Waaqa irraa hin dubbate. Yesuus Kiristoos akkasiin gara biyya lafaa dhufee hojii abbaan isaa akka inni raawwatuuf isa erge raawwachuu jalqabe. Mi'a qalbeeffan balleessaa isaa malee gara biyya lafaatti dhufee cubbuu ilmaan namootaa balleessuudhaaf adeemsa jireenya isaa isa bu'aa bayii qabu itti fufe. Gooftaan Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo barsiisaa namoota hidhaa seexanaatiin qabaman hiikuu jalqabe. Hojiiwwan gurguddoof dinqisiisaa lafarratti ta'ee hin beeknes hojjechuu jalqabe. Jaamaa banee du'aa kaasee naafa diriirsee hojiiwwan gurguddoo hojjechaa ture. Yaadni Waaqayyoo ilmaan namootaa du'a jalaa baasuuf ilma isaa kana erge. Namoonni baay'een garuu isa fudhachuu hin dandeenye. Kan isatti amananis akkuma jiran kan isa mormanis baay'eedha. Yesuus garuu yeroo lafarra deddeebi'aa turetti akkas jedhees waamicha namootaaf taasisaa ture. Maatiyos boqonnaa 11:28. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa ana irraas baraa anoo garraamiidha. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhee waamicha isaaniif taasise. Dubbii kanas jedhee dubbate. Akkaataan gooftaan Yesuus lafa irra itti deddeebi'aa ture yaada mataa isaa raawwachaa akka barbaade jiraachaa utuu hin taane yaada abbaa isaatii qofa raawwataa ture. Gooftaan Yesuus kaayyoo abbaan isaa gara biyya lafaatti isa erge ni beeka ture. Beekumsa isaas akkas jedhee dubbata. Maatiyos boqonnaa 16:21. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatiin harka luboota warra hangafootaaf barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun ajjeefamuun guyyaa sadaffaattis du'aa kaafamuun akka isarra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee Waaqayyo si haa oolchu kun si irratti dhufuun hin ta'uuf jedhe isa gorsuutti ka'e. Inni garuu garagalee Phexrosiin na duraa ture seexana nana. Ati garuu anatti taate, ati gufuu anatti taate, ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaadduu jedhe. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee faannoo isaa isa anaaf jedhee baatu of irra ka'atii ana duukaa isa bu'u. Namni jireenya isaa luffachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa in argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maal ree? Yookiis namni lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilma namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaa hin kennaaf. Dhugumaan isiniin jedha namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilma namaa mootummaa isaatiin utuu inni dhufuu arguuf jiru ittiin jedhe. Dubbii kanas waa'ee Yaaqoob, Yohaannisii fi Phexrosiif dubbate. Bartoonni kun sadan utuu sagaleen Waaqaa keessaa duumessa guddaan dhufee kun ilma koo isa jaallatamaadha isa dhaga'a utuu inni jedhu
warra dhaga'anidha. Egaan hoolicha nuuf qalame kutaa lammaffaan itti fufa.